Sababiin du'a haadha warraa artist Andu'aalem Gosaa maalidha kan jedhu gaafii namoota hundaati. Sababiin du'a haadha warraa artist Andu'aalem Gosaa modelistii Oromoo Qananii Addunyaatiin wal qabatee odeeffannoon garagaraa tamsa'aa jira. Modelistii Qananii Addunyaa guyyaa tokko dura viidiyoo sirbaa miidiyaa hawaasummaa ishee irratti hojjechaa akka turtetu himama. Sababbi du'a isheetiin wal qabatee namoonni dhuunfaas yaada garagaraa bifa garagaraatiin miidiyaa hawaasummaa irratti qooddachaa jiru. Yaa ta'u garuu odeeffannoo du'a isheetiin wal qabatee hanga ammaatti jiruun gamoo abbaa darbii shanaffaarraa kuftee akka duutetu himama. Sababbi du'a isheetiin wal qabatee poolisiin qorachaa kan jiru yoo ta'u odeeffannoo qulqulluun sababbi du'a ishee mul'isu hanga ammaatti hin baane. Sababa du'a isheetiin wal qabatee odeeffannoon qulqulluun akkuma ba'een kan isin biraan geenyu ta'a. Lubbuu isheetiif jannata haalaatu artist Andu'aalem Gosaa maatii firoottanii fi hiriyoota ishee hundumaaf jajjabina hawwina. Sababiin du'a haadha warraa artist Andu'aalem Gosaa maalidha kan jedhu gaafii namoota hundaati. Sababiin du'a haadha warraa artist Andu'aalem Gosaa modelistii Oromoo Qananii Addunyaatiin wal qabatee odeeffannoon garagaraa tamsa'aa jira. Modelistii Qananii Addunyaa guyyaa tokko dura viidiyoo sirbaa miidiyaa hawaasummaa ishee irratti hojjechaa akka turtetu himama. Sababbi du'a isheetiin wal qabatee namoonni dhuunfaas yaada garagaraa bifa garagaraatiin miidiyaa hawaasummaa irratti qooddachaa jiru. Yaa ta'u garuu odeeffannoo du'a isheetiin wal qabatee hanga ammaatti jiruun gamoo abbaa darbii shanaffaarraa kuftee akka duutetu himama. Sababbi du'a isheetiin wal qabatee poolisiin qorachaa kan jiru yoo ta'u odeeffannoo qulqulluun sababbi du'a ishee mul'isu hanga ammaatti hin baane. Sababa du'a isheetiin wal qabatee odeeffannoon qulqulluun akkuma ba'een kan isin biraan geenyu ta'a. Lubbuu isheetiif jannata haalaatu artist Andu'aalem Gosaa maatii firoottanii fi hiriyoota ishee hundumaaf jajjabina hawwina.